waa'een isa guyyaa dhibbi dubbatamee kumii weellifamullee galmee seenaa gubbaa kumaaf qitilii galmeeffamullee ililleen boorana waan isa sirbiloon duulaatiin dhaattee ililchisus dhiirti jeemuuf gobaan dhaattee geerartee waaciftullee inni jan fakkaattiin qabnee fi hayyuu dawoon isa gara itti jabaattee mararfachuu diddee nyaapha dabarsitee kenniteedha. Janni akka jaatanii hali jaataniin qixxe namadii jette daa'imni didiqqaalleen dhiyoo dhalatelleen faarusaatiin afaan barata. Haadholeen teennaaf ililleen booranaallee yaa bal'aa boddichaa bulcha lafteennaa keen shalaqaan multi jechuun jaatu faarsu. Sun qofaa miti dubartooti yoo wadhaatu waariyo reeroo boruun boor waalaya alijaatoon boor jaatanii nadhee sargoon bool nu sargoo haanee boolladhoom adaadiin bishaan waraabbanne adaalii jirmaan arraab jechuun faarsu. Qaroon guyyaa hora kennaan guyyaa tolaa janniyoo waraana lolee lolchiis tokkochi daanga kabachiise dhiirduula naannessu. Jabaan dabdichaaf murtichaaf gadiin jenne tokkochi mootii Haile Sillaasee dabi isa ittimee yakkitti mur jaatanii ali khabee humidduun beeka ha in arginilleen dhalootii am jirseena isa dhagaa guddate hiriyyooti isa yoo yaadattar dhalle hirqifattee bootti ufii inni ammoo aglaf dhugaa galee waggaan arraan 32 guutu ammoo agammaa tuumati isa takkan jibbaan jaatanii ali'een shaalaqaa jaataniin qaroo malkaa booranaa ta'e janni malkaa booranaa ta'e waan Oromoo jedhayyuu nuyi sirra dhage dhugaa dubbata. Jaataniin dharin dubbata. Waan inni jedhellee mootummaallee ni dhagaa. Itti dhiyaadha. Inni bar 1941 godin boorana aana dirree ardamii ilbanaatti abba isaa liitan dhuufii haadhi isaa too haarroo alii irra dhalate. Sanyii warri isaanii war gugurroo kura kafar dorsiisuun beekam yoo ta'u jaatanii hali dhalatee ibidda birda barraan erga manaaf ala guutee maatii qofaa miti reeraaf dheet boqochiisee mucaa heebba jedhamuun leellifame. Akkasuma baafa eebbaadhaaf abbaa qofaa miti eebbireeraaf dheeda fudhatee guddate. Umriin isa barnootaaf gennaan carra barnoota mootummaan Haile Sillaasee uummata horsiisee bulaaf kenneef Finfinnee dhufe barate. Iskuulii isa fixannaan tirafiikii ta'ee gamoo goofaatiif dir Finfinnee faatti hojjate. Isaa tirafiikii ta'ee dir Finfinnee hojjetu modhokkorii Haile Sillaasee kan mucaan isa bashannanaaf gar dir Bishooftu ittiin barrisu namijjeese dabarraan reebee qabuun seer jaloolche. Tokkichi qa'ee wargadaa boorana dhalatee dhugarra cichuun yakkama mootii Haile Sillaaseetiin seera dhiyeessuun hojiif gamoo goofaatiif Finfinnee qofa dontaan bulchaa ilu abba booraatiif ittaan awuraaja naannoo Sidaama ta'uun bakka hedduu hojjete. Bakka hojjetamittu nama Oromummaa leellisu hagos dabalatee firaaf aanteen aduunam gargar hin baamne ilmee nama cuuf namummaa isa qofaaf kabajak ta'e biyyaaf biyyeetti beeka. Yeroo mootummaan namnyaatota dabartu maqaa qashibiriitiin kumaatam rashansiisu honya inni bulcha keessatti akka namni hin rashanamne inni dhiir Oromummaa ofiitiin boonti yoo ta'u keessuma yoo bulcha gar laf boorana jiruutti ammoo yoo namni Oromoo booranaaf gujii yookiin arsiif gabra jidduutti namni gaadaa wal ijjeessu yoo sumna Oromoo ijjees qabee maatii namni irra ijjeessan sunitti kenna. Jaatanii biraan namni kungusti yanni sungus biraa annam sun angultan jaaladhee gos dhibii jibbaan jaatanii biriin jirtu. Jaataniin jannaaf jabaa namni yeroo rakkooti waraguu jabduu namni yeroo bunaati jaataniin qaroo akka billaachaati jabaa dhaqaacha yoo ta'u maddi deem cufat uummata haroo qotee dheebota dheebuu baasee rakkata rakkoo baasee raancha kumaatama uummata jaaruuni nam qofaa miti horiyyuu nam beelbaasee. Yoo hinni bulcha gam kibba kan ture mootummaan yeroo hinni bulcha gam kibba kan turetti kiftaan siyaad barre lafa Oromoo saamuuf yeroo dhufte yeroo lafti hoobii keessa jisu waa iga cufayyuu ta'een jettee waraan ban dhiirdari ag ballaalleet liibani ag nageellee cibraan jaatanii alisoo malee kukuffisuuni laf jaataniin bulcha tarkaanfii tokko fudhachuu hin dandeenye. Inni leenjii militariif geggeessummaa nam guddoo qabu yoo ta'u biiteen qofa dontaan walga'iif biyyoota akka Jaarman, Jaappaan, Ingiliiz, Biraazilii fi Faransaafaa keessa leenjii geggeessummaaf militarii hedduu fudhatee ga'umsa guddaa agarsiise. Inni waan qab qofaaf diimeen muree foon nyaatee itittuuf dhadhaa dhuguu miti. Nam huqquu uummata tabarii hamaa yarsu waliin akkuma uummati isatti buluutu bul malee nama akka nugusa dhibiittuuf laaluu miti. Adoonni uummata bulchuu adoo uumati ammoo is mararfatuu gareen nam nyaattota wayyaaniif shaabiyyaa dargi afaan qawweetiin angorra fonqolchinaan qondaaltoti akkisa tabarasii ammoo ta'an karaa boolee ta'an ammoo karaa suudaniif gibsiitiin baqannaan tokkichi qixxe huma jaataniin uummata dhiise deemuu garaan isa waan dadhabeef. Booran keessa dhokatee baadiyyaa boorana harda oboq naannoo gaarreen dilloof taltallee jidduu uummata waliin jiraata ture. Inni diqqoo turraan wayyaaniin jaatanii fiddan malee jettee dadhabnaan dararaaf rakkin uummata erga hambisuuf keeniyaa marsabeetitti malee mirqu uummata cunqurfama uummata booranaa achi jiruuf akka sabii isa bu'uuraalee misooma akka daandiif ispaaltii bishaan qulqulluu argatuuf fallu. Yeroo facheegi jiraateen duuba taalisa mijeessuuf akka inni dir Naayiroobii dhufu taasifame. Taatullee dacheen Naayiroobii ta'e inni diin jala itti dhokatee gara itti jabaattee boba ufiitii baaftee gurmuu wayyaanii ta Finfinneef Naayiroobii itti duulte kennuuni. Naayiroobii gar lixa biiftuu gulaan hotel Nigeer keessatti namni sadi rasaasa bokkaa itti roobsuun galgal naannoo sa'aatii 2 wadhakkaatti ijjeessanii bira deeman. Bar faranjii bar 1992 Juulaay 22 Naayiroobiitti manni ciisichaa siree isaan bulan keessatti ajjeefame. Namni is ijjeessu cuftinuu yaadu lammalee Addis Ababa xiyyiitii walloobte wal ijjeesu.
warroota sadeen keessa tokkochumatti qabame seer jaloolullee namooti lamaan hafan konkolaataa imbaasii Itoophiyaa kan Naayiroobii jiruutiin osoo ordoffiin godhama jiru imbaasii duuduun achi dhokatan. Tokkichi qabamelleen abbaan seera Huseen Soraa dhimkanaa bu'ee hordofa jiru raga ittiin qab jechuun manni murtii olaanaan Naayiroobii dhuga hirra goree karaa horii goruuni. Dhugaa jirtu dhossee yakkama harka dhiiga gadhiisi. Jaatanii alii wareegamnaan guyyaa boriyyaa ta'e baqattooti Oromoo namni 200 olii imbaasii Itoophiyaa kan Naayiroobii jiru irratti hiriirba hunyoo balaaleffatanii gochi gara jabummaa kagootichirra raawwatan miidiyaaleen hedduun gabaasan. Dhim kanaaf abbaan seera Huseen Soraa imbaasii sun aduu akkanum kasasee waggoota 5 guutuman murtii aduu waliin dhaabachaa jiranuuf uffisuun kinyaachifamee dabaaf cubbuun ijjeefame. Maal jennaree tokkichaa tokkarroo kayeroon hin malli nurra fudhatte harasaasii nyaaphaalleen hirra goruu didee garumitti jabaatee nurra galaafate. Eegis hidhamne guyyaaf yeroon wal jijjiirtee jiiqaan dabre waggaan dhibiin martee kun warra waggaa 32 ji'a afur gahe. Ammoo garaan sabisa takkuma hin hirraaffanne qalbiin uummata isa takkuma hin daganne ilmi dhiira tokkoof intaltoo qab jedhanillee hawwii malee mucaa namuu ilaanuu hin agarre. Ataatuuti jaatoo sii miti warsi galaafatetti dhaabbiitti du'i waaqii fuulateetti shooratiin ni jenna. Kanaaf jaatanii haliinamii hedduun jannil qeerramsaa haan janni gumii keessa tokkichi gumii naannis haan arjaak galaana jedhee yaadata. Namu wom gargaraatii yaadata atiin homaanii yaadatta. Koomenta jala barreessi. Hayyee warqeen nagaa keessa nu tura. Yoo dhaabbuu waaqa taate waan gaggabaabdu akkana kanamii warra barat jedhee yaadu yeroo dhibiilleessanii qabadheessanii dhufaan agasitti roobaaf nagaa kennaa tura. Yommuu siin dagannu